Yeroo ammaa mataa bu'uu kan nuti jiru akkamittiin barachaa hojii hojjechuu danda'a yookaan qarshii argachuu danda'a seerudha. Hi guys, kan nagaa keessanii. Nagaa kiyya bakka gara kiyyaa keetti nagaan dhufanii. Like, share, subscribe gochuudhaan faamilii keenya ta'a. Akka hojii nu hojjennu kan nu godhe tokkoffaan sodaa namaa qabna. Namni maal nu jira? Inni lammaffaa opportunity nurra naanna'eeru hin ilaaltu. Kanadha. Yuunivarsiitii keessatti eenyuun qarshii nu barbaachisa? Maatiin nu ergiyyuu qarshichi nu ga'u. Tuma nu gaatee immoo fudhachuun barbaadnu hiriyoonni keenya baay'ee bukeetti fayyamatti ta'anii qarshii hojjechaa jiru. Waan baay'eetu jira. Kana ilaalaadha. Garuu hojii nu hojjenna hojiin jireenya malee. Amma ani kan hojjechaa jiru yuunivarsiitii keessatti isinis hojjechuu kan dandeessanii hojiin isinis qabadhee dhufeera. Amma dhumaatti ilaala. Warra dhumaatti ilaaltanii fi giivaawwee nama 5 qaba. Yuunivarsiitii adda addaa 5. Giivaawwichi yuunivarsiitii tokko keessaa nama namaaf hin danda'amu. Nama tokkoof duwwaadha. Abbaan dura agartee yuunivarsiitii sanaatii komantii irratti yuunivarsiitichaa fi nan barbaadadhiitii komantii barreessii maqaa yuunivarsiitichaas naa barreessii komantii tiktookii kana irratti immoo galitii fooloo godhiitii haayinaan jedhe. Siilaadhaa giivaawwichaa nama 5 giivaawweedhaan malumaatti ilaalaa. Maqaan hojichaa deeliverii jedhama. Deeliveriin akkasitti hojjetamu wanta hojjechaa karaa koo isinii qopheessitan jira. Mana wajjin ilaalaa. Inni tokkoffaa deeliveriin maal seerudha. Inni lammaffaa akkamitti hojjetama. Inni sadaffaa eenyuuf deeliver goone eenyuuf hojjenna. Inni sadaffaa maal geessina maal hojjenna. Inni afuraffaa akkamitti nu baru. Inni shanaffaa akkamitti kaffalchisna. Yoon gad jedhee ilaalee fi dhiifamaa kontantii barreessedhaan nuuf kolchaa. Tokkoffaatti ceena. Deeliverii maala? Deeliverii jechuun definishinii dikshinari irraa ilaallee geessu laachuu kana jechuudha. Inni tokko si bilbilee kana naaf dii iddoo kanaatti siin jedhee si ajajaa. Immoo deemtee qoricha fuutee geessaaf otoo ofiisaa fudhachuu danda'u. Gatii namni baay'ee dadhabaa ta'ee fi yookaan immoo yeroon ga'uun gattee fi bakka sana immoo deemtee fuutee geessitee ilaalta. Bakka sanatti geessuu fi fudhachuu sana gidduutti ati qarshii argattuu qabda. Deeliverii jechuun gabaabamaan geessuudha jechuudha. Kana. Inni lammaffaa akkamitti hojjetama? Namni tokko si bilbilaa qodaa kana naaf iddoo kanaatti siin jedhee si tana. Immoo okay. Deemtee qoricha sanaa bittee fi yookaan fuutee namicha sanaaf geessita. Meebii taaksiidhaanis ta'uu danda'a. Saayikilii qodaadhaan saayikiliidhaanii. Baay'inaan lookaalii isaan saayikilii qabachuu dhiisuu dandeessa. Isa argachuu dandeessa. Kan immoo taaksiidhaan iddoo sana deemtee fudhachuu dandeessa. Kan akkasitti hojjetamu inni lammaffaa. Inni sadaffaa eenyuuf geessina? Eenyuuf geessina jechuun namicha sajjuufdha. Beekamaadha. Namichi immoo kan argamu yuunivarsiitii keessattidha. Bilbilaa naaf fidii siin jedha. Hojjeta immoo qoricha bittee fi yookaan waa gootee fuutee geessitaaf jechuudha. Inni afuraffaa maal geessinaa seerudha. Maal geessina jechuun namni waan baay'ee si ajja. Kanaaf fidii siin jedha. Fakkeenyaaf kan akka uffata, dhugaatii, nyaata, keekii, fruutii, koosmootiksii, wantoota adda addaa isinitti himu isin fuutanii geessuu duwwaadha. Inni shanaffaa akkamitti nu baruu jedhudha. Ani istiraatiijii ofii koonii hojjedhee isinitti hima. Jalqaba biizines kaardiin qopheeffadhee, biizines kaardii fi poostariin qopheeffadhee, poostaricha mana nyaataa fi iddoo namni ilaalutti maxxansee achi biizines kaardii shakkanaa qopheesse. Wanti qoraa luukiidha wantichi. Luukiidha. Diizaayinii kana sirkiidhaan hojjechuu dandeessu. Piksel laabiinaan hojjechuu dandeessu. Piksel laabiinaan hojjedhee kan fuutanii piriinti gochisiistu manuma kompiitaraa gibbii keessa jiru kan aluma jiru deemtanii itti laattu waraqata irratti akka kanaa godhi baasee ta'anii ijoollee ergi baasee booda achumatti kukutta. Itti kukuttee akka biizines kaardiitti akkasitti baasta jechuudha. Waan amma sana miti yoo baay'ee birrii luukii tokko guutuusaaf birrii qoncaalaa sirraa fudhatu. Kanadha. Akkasitti hojjedhee giivaawweedhuma irratti qabasa jedhee jakkana diizaayinii kanuma ta'ee fi poostarichas harkaan jiru fudhama. Diizaayinii sana saniin kaa nama 5 fi tolallaadha. Maqaan koo kiyyaa deeliverii seedu kana gara maqaa kee deeliverii jijjiiree lakkoofsa keessatti barreeffamuu jijjiiree loogoo yuunivarsiitii Wallaggaa asirra jirus jijjiiree sankeetii loogoo irra kaa'ee sin ilaalaa tiktookiidhaanii tiktookiin irratti fooloo gochuudhaanii. Naa haayaan jedha namoota 5 fi namoota yuunivarsiitii adda addaa 5 jiranii fi kanas ni ilaalu deemtanichi
Akka gara deemna akkamitti nu barsiisu. Ishee kana namatti fuudhee hin geesse ilaalla. Ishee namichi suni kanarraa ilaalee nan ibsaa fi deeliverii jedha maal jedhee ibsaa fi ishee namichi ishee naa bilbila. Yookaan poosterii san maxxansee irraa deemee bilbila deeliverii eeyyena kana fidinaan jedha. Dhugaatii nyaata gaafa hin jedhu waan akka bayyaanitis duwwaa miti bargar piizaa fiish wantoota adda addaa saanduchii waan adda addaa amma kan baay'ee hojjechaa jiru namni bargarii piizaa fi fiish irratti qurxummii irratti kan baay'ee hojjechaa jiru. Wantoota kana hin ajajaa deemtanii fidduu dhugaatis kosmootiksis yeroo hundaa suuqii kan akkas ni jira. Tu amma dandeessanii gibbicha hoteelicha magaalaa sana keessaa dubartanii ariifiidha. Ani lookaaliidha beekame ija koo argattee garuu sun yoo achi teessanii rakkoon qabu. Jala hoteelicha bartanii naani deemtanii fuudhuudha. Taaksiyaan fuudhanii fedha akkasitti of barsiistu jechuudha. Inni dhumaa fi gaaffii nama hundaa kan ta'e jiru akkamitti qarshii kaffalchiisna yookaan akkamitti barreessuudha. Qarshii kaffalchiisuuf meetodii adda addaa jira. Innis tokkoffaa moobaayil baankingii fayyadamuu qabdu. Aktiiviin gochiisnee ta'e aktiivii gochiisaa. Irra caalatti moobaayil baankingii kan Itoophiyaa koomershaalii aktiivii gochiisaa. Lamaffaa ATM qabaachuu qabdu. ATM inni sadaffaa moobaayil baankingii ATM kana qabaattee innaan gahaadha. Moobaayil baankingii maal isin barbaachisa isin jedhe namni baay'ee tiraanzaakshinii kan inni uumu intiraadha. Moobaayil baankingii yaala. ATM immoo hoteelli tokko deemtanii gaafa kaffaluuf jettanii hin qabu. Moobaayil baankingii fayyadamuun baatiin jedha. Kaashii baasiin jedha. Kaashii ATM hin qabdu taanaan kaashii akkamitti baasta? Gibbitti deemta. Abbichaan deemtee kaashii naaf dhaqxanii hin ta'u beeksisa kanaa fi akaawuntii keeraa kaashicha baastee kaffaltaa jechuudha. Akkas jira. Inni kaffalchiisu immoo qarshii immoo meeqa immoo kaffalchiisna jedhu. Muftii afaan keenya gibbii keenya amma hoteelli isaan erganitti hanga kiiloomeetira 8 waan akkasiin ta'a. 8-9 ta'a. Garuu taaksii tokkodha. Taaksii tokko yaabbatteenaan dhuma ammachitti si geessa. Ammachitti sana geessuu fi bargariin tokko fakkeenyaa fi teekaawwii wajjin dabalata gattee fi 350dha. Teekaawwii wajjin immoo 300 dabalata. 380. 380 yoo ta'e piizaan tokko kan bargariin tokko 380 sana irratti hanko immoo birrii 80 kaffalchiisaa jechuudha. Maaliif iddoo tokko duwwaa gattee tokko sanaa fi birrii 80 taaksiin birrii 30 gaafa deebiin birrii 15 gaafa deebiin birrii 15 taaksii birrii 30 almaa birrii 50 hangoodha jechuudha. Meebii gaxxiqeessi naan jechuu dandeessu garuu barattoota gattaaniifidha. Ilaalchadha fi akka biyya keessanitti hammam fagaata hammamdha barattoota akkamii jira magaalaa keenya mafkee iddoon bantanaa jechaa jiru iddoon hojjechaa jiru kana namni badaa nama jajuun jiru baay'een jira mafkeenyaaf barattoonni Jimmaa harkan barattoonni Diree Dawaa jirtan Adaamaa keessa Aastoo jechuudha warra akkas jirtan garuu baay'ee kaffalchiisuu dandeessu maaliif iddoo barattoonni qarshii qaban achi jiru bukkee badaan jiranii beektu warri yoo laga yuunivarsiitii barachaa jirtan yookaan baratanii dabartanii kanaaf nama kana kaffalchee na qarshii birrii 30 fudhaa gaafa deebi'u immoo birrii 30 kan taaksiidha birrii 15 kan taaksiidha birrii 80 fudhaa birrii 50 kaawwadha jechuudha. Yoo namichi tokko hoteela kanaati ba'iitii hoteela kana immoo deemii naan jedhee hoteela kanaa bargarii naan jiisi hoteela sanaa immoo deemitii kana naaf fidiitu naan jedhee iddoo lama ni ergeenti irratti birrii 30 dabalchiisa. Dhibbaaf meeqa dhibbaaf 10 kaffalchiisaa jechuudha. Maafi mana tokko baay'ee manni tokko deemaan jira maaf miilaan socho'eera kan. Kanaafuu akkasitti kaffalchiisee birrii 30 kan taaksii godha jedhee birrii 80 tarrafee jechuudha uummata kana irratti. Akkasitidha kan kaffalchiistanii nyaaticha immoo amma dandeessanii kana irratti waan isinitti himu jalqaba hojjedhaati hoteela tokkotti 5 ol al 5 ol yoo deebitanii jechuudha. Lakkoofsa wayitarii sanaa fudhaa sanaa gaajii sanaa fudhaa jedhee ergi birricha akka fudhattan ergi argaggeexxan booddee bilbilaati kana naa godhaadha. Kun riiskii guddaa qaba jedhee maaliif tokkoffaa sina manuu dhiisuu danda'u baay'ee amantii irratti buusuu qabdu lammaffaa immoo akka fudhattan ergi argaggeexxan booddee namichi nama barbaadadee tu qarshii isiniin gashii ajajjaniif taanaan keessa kasaaruudha. Kanaafuu ergi qarshichi isin harka ga'ee booddee ajajjanii deemtanii macha fuudhuun keessa waan oolleef na jajjuun fuutuu jechuudha. Akkas godhaa. Waanuma waan biraa immoo silatu isinitti himee kan darbe wantitti kan erga hojjechiifattan booddee jechuudha. Erga hojjechiifattan booddee namoota lallaattanii fi tokkoffaa barattoota miidhisaniif. Baay'ee bakka isaan qoonnaa irra oolu isaatiitti gadi ba'anii iyyuu hin qabanii isaaniif laadhaa. Lammaffaa immoo barattoota durbaaf
Ishirra gaafa jiru tiraakironis barattoonni dhiiraa kan jechuudha. Badaan akkasii mokkoranii deebii biyya biraa mokkoruu danda'u garuu keessa badaa mokkoraan jiranii. Lammaffaa immoo muudiisitti qabachuu yaadu. Dhiironni nuti amala keenya beekna. Muudiisitti qabachuu yaadu. Takkaa bilbilee baay'ee fagoodhaan gidduu meeshaalee Wallaggaa Yuunivarsiitii kan baratan jirtanii. FB fi meenii kan jedhamu jira. Meeniin jira. Dugdee naa bilbili kiyyaa deeliveree yeroo keekii barbaadeen ture naan jedhe. Ishee eessa danda'uun keenya jedhee. FB naan jedhe ishee lakkoofsa meeqan jedhee bilookii lakkoofsa meeqan bilook 57 maal naan jedhe bitta. FB immoo kan jalqabu 600 keessadha kan muluunsa beekaa achitti amma ta'e ture argatee obboleessoo dogoggortee 600 irraa jalqaba gaafa jedhu irratti cafe. Jedhee deebiseen bilbile. Ani immoo jedhee maal ture naamni hojjecha maalla barbaaddeetu dhugoomnan jedhee. Jedhee ayi bakka amma nam fudhadha naan jedhee bakkeetii. Mucichi deebee nam fuudhaa rakkinaan qabu guyyaa biraa si bilbila naan jedha. Isaan amma to'an hin beektee FB'n 50 irraa jalqabatee jedheentu hin beektee nan deema. FB amma inni fagaatu baay'ee sin ibsuu danda'u. Yoo xiqqaate meetira meeqan ta'a? 500 600 ol fagaata. Yaada gamma kana deemee miilaan deebi'uu yaada. Soosaatii Oromoo jiraa keessadha. Aducha yaada. Innaa akkasii muudiisitti qabachuu danda'u garuu chaaleenjii jirudha. Warra durbaaf warra akkas tiraadha. Yoo kastamar keessan jiru gurmuunyatee ariifii qabaachuu mokkoraa kan biraa immoo ijoollee Sudaan Gaambeellaa haflaadha. Ijoollee durbaa jechuudha. Sudaan Gaambeellaa baay'ee fayyadamu. Biyyoota Sudaanii dhufanii baay'ee. Isaan amma kastamarri warra caalaan goosaadha. Uummata biyya kana keessaa warra Sudaan. Uummata Ingiliffa bakka amma dandeessuu ittiin ta'a. Ijoollee isaan sii kaffalu jechuudha. Isaan baay'ee hojjechiisu. Kastamara gwaaddenyaa kun ta'an jiru bakka karaa faratti wal dubbisu jechuudha keessa bee. Innaa isaaniif ilaalla. Shanaffaa irratti gatiin darbiidha. Giigaawwee kana makiin ilaalla. Itoopiyaan irratti follow godhaati. Kiyyaa keedha. Haayinaan jira. Ijoollee koomentii irratti immoo maqaa yuutuubii keenyatti irratti siin ergaa jechuudha. Fi yuunivarsiitii kee barreessi. Nishanis akkanadha. Amalumatti warra ilaaltanii respekteechaa viidiyoo wantoota kanaaf hojii adda addaa hojii ilaaluu barbaachisan follow like share gochuudhaani. Nu bakka nu faana dhaabbadhaa faamilii keenya ta'a. Warra mana ilaaltanii thank you. Waan gaaffii qabdu ta'e hojii adda addaa hojii kana kamtu hojjenna hojii online illee ta'e yaad qabdu ta'e qaama qaxaayee waa'ee hojii online gattee fi viidiyoon koo koomentii irratti naa barreessaa hojii kana kamtu hojjetama ta'ati ni barreessaa. Nama toora ilaaltanii thank you warri gaaffii qabdan koomentii irratti baay'ee.